Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo keenya irraa kanaan mana hidhaa baay'ee hamaa addunyaa keenya 5 waliin ilaalla nu waliin tura. Shanaffaa irratti kan argannu biyya Venezuelaa keessatti kan argamu mana hidhaa La Sabaneta kan jedhamu yoo ta'u, manni hidhaa kun sababa hidhamtoota yookaan sirreeffamtootaaf yakkaa fi ajjeechaan waan baay'ateef eegdonni mana sirreessaa sanaa lubbuu isaaniif waan sodaataniif seeraan ala akka jiraataniif achitti dhiisanii turan. Biyya Venezuelaa magaalaa Maracaibo keessatti kan argamu manni hidhaa kun yeroo hojjetamu karoora namoota 15,000 akka qabatuuf ijaaramus humna isaa ol 25,000 darbees hanga 30,000 of keessatti qabatee ture. Sababbii kanarraa kan ka'e kutaa tokko sababa dhiphachuu irraa kan ka'e sirreeffamtoonni ansoolaa qarqara sibiilaa irratti hidhanii irra rafuuf dirqamanii turani. Manni hidhaa kun bakka qilleensaa ga'aa waan hin qabaanneef namoonni qarshii qaban eegdotaaf qarshii kennuun kutaa fi bakka ciisichaa argatu turan.